barte Pastor Abdoo Jaanfaa Daaqoon eenyu akkasii hojjaa naan haasawa. Waliigallee akkasuma barsiisota kiyya ijoolleen an barsaniin kannaaf ijoolleen an barsi akkuma inni jedhu kan akka inni dhaadu kanatti waan keessa waan tajaajilu barsiisummaa qabdaa jedhin kiristaanummaa keessatti waldaa kam gaggeessu turtee maal barsiisu turtee gaafadha. Waan takka uumaatu akkasii waliin deeman malee waan waliin madaalle walitti hin fidan. Waajiin nan madaalu arrabaan yoo taate na caala ammoo. Beekumsaan waldaa kan tajaajilu turte. Siyaafaan ittiin qabu laala jaalibsaa dubbiin abuumuwaas yoo isin higgi galte nama kuma dhibba jaarratti jaalibsa. Sada abuumuwaas yeroo takka isiniifin yaaduma keessan kan irratti jaalibsa laal jechi abiumuwaas waa'ee amantaa irratti dhimma amantaa irratti yoo kaa'u waajiin yoo barsiisaa amantaate barsiisaa amantaa ta'uu irratti ragaa qabda. Ustaad abuumuwaas maal jedhe ani ragaa guutuu hin qabaaye. Ragaa dhimma gartii waa'ee barsiisaa amantaa ta'uu irratti ragaa kumaatamaan hin qabaaye. Inni ragaan nan qaba yoo jee abuumuwaas amma galgala kana wajjii haasa'uu danda'a. Gaafii gaafadhaa kallattiin. Galatoome. Okay, awwee dubbadhu. Okay. Barsiisaa keenya galatooma uummanni. Dubbachuu mucaa kanaaf kan dubbachuu kanaaf isaa dubbataa gaafadhaa. Maamma Bayyaantu gidduu galee kaa yaada. No sandiisaa jirana. Mucaa nuti warra bakka buufannee jiru nuti gurguddoota isaan irraa baratani. Ani amantii kiristaan wanta baradheen jira masjiidaan tajaajilu waan inni itti gaafatamaa madrasaa waa hunda baradhe malee wanta hin jedhu. Waajiin barsiisaadha. Waajiin faarfataadha. Waldaa kam barsiisa. Waldaa kam tajaajile. Waraqaa qaba maataba dhaawamee kannamee fi lallabi deemi jedhanii Itoophiyaa irraa gartuu akka Oromoo kiristaana jedhutti bakka isa buufattee ni qaba takkituma tana gaafadhaa ni qaba jedhee waliin itti fufna agarsiisu waraqaa isin agarsiisu. Galatooma Ustaaz Abuumuwaaz nama kabajamaa. Inni ofirraa dubbachuu hin danda'u awwal. No Maamma Bayyaantu yaada kennee ka'e Maamad waa dubbatee bara. Sakandii digdama naasaa waan Maamma Bayyaan haasa'eef jechuudha. Nama waan taaneef nus mirga waan qabnuuf mirga namummaa nu sarbina. Uummanni 2,000 wanti isin beekuu dandeessanu waajiin garee wangeelaa baatee deemaa jira. Amantoota miidiyaa irraa bakka bu'ee kiristaanonni nuti hin mormine kiristaanonni nuti warri amannu warri wangeelatti amannu ragaa hin gaafanne sheekiin tokko dhimma wangeelaa irraa ragaa gaafachuu. Ati dhiisii awwale ilma lambaasii awwale. Yoo marii sodaattanii yoo arraba isaa sodaanna malee sodaachuu miti. Ati dhiisii bakka bu'anii garee wangeelaa ibsaan mana kana namni 1000 gaggeessa garee namni waa gaggeessu beekumsa qabaa bakka bu'eetii miti garee hundeessuun an danda'a bara. Jaalibsa asaadhuma awwalee keessa sin galchu ati waa takka Tole Abuumuwaaz yoo awwalee jaalibsa dhaga yoo awwalee miyuutiin kaasin jette namni gastii irraa tokkoon kaasin Abuumuwaaz manni kun mana islaamaati bara obboleessa osin laallatu ati manni islaamaati akkana goono takka ustaaza takka jaalibsa takka dhiifama Meeqa gootu jaalibsa? takka inaasofta waji takka inaasofta ila jaalibsa anis hin dubbadhu Ustaaz Muhammadis Haidaris Firiidamis caalaanis hin dubbatanii awwaliinis hin dubbatini ati mana kee maalee qooyi miyut qabadhu akka nama guddaa taasee please namni kamuu hin dubbannu waan amma Ustaaz Abuumuwaaz gaafatan ati gidduu taa'itii gaafadhu waajiiniif Abuumuwaazaa dubbatanii walii hagaliin ati gidduu taa'itii araarsi. Waraqaa barsiisaadha yoo jedhe yaa takka barsiisaadha yoo ta'e waraqaan kee jiraayii waldaa kamitti barsiiftaa gaafadhu. Ustaaz Abuumuwaaz ustaaza jedhan eessatti ustaazaa taatanii waraqaa qabduu gaafadhuuti bifa kanaan lachuu isaanii barsiisaa ta'uu isaanii yoo waraqaa mirkaneeffatte jaallachuu walitti gadhiiftaa jechuudha. Kanaan ala garuu yoo waraqaan hin jiru ta'e khalaas hallaqa itti fufi amma. Ayee galatoomii waa jijjiirraa fudhadhaate ho'a. Galatoomii ibsa galatoomaa walee. Oromoon akka jedhu buddeena nama quubsu eelee irratti beeku jedha Oromoon. Ani Abuumuwaazii wajjin mari'achuu miti sheeka guddaa Abuumuwaazii fa'aa quraana qaraasaa ture wajjin mari'achuuf iyyuu waraqaa tana gaafachuu mirga hin qabdani. Sababii lamaa mirga hin qabdani. Qo'i kaa dubbadheen xumura Abuumuwaazii naasoftaa maalirree? Anoo si dhaggeeffadhe. Hin dubbanne boon hin dubbanne jechuun. One second, please. Ibsa alaa kunoo kana kana bar ibsa. Ustaasota miti isinii. Ibsa ani bana dole salaataaf deema dirree idaan jedhu
Ibsa Ustaz. ani waraqaan qaba masjidaan tajaajilu masjidaan barsiisa Ustaz, waraqaan sudah chaappaa dhaggeeffadhaa bakka irraa Ustaz, fudhadhee Ustaz, Ustaz. dhaba dhaba Ustaz, dhufa maali Ustaz? maal taate waajib Dhaggeeffadhaa kaa. barsiisaan Ustaz, audio maal taate? barbaadde waraqaan qabdu anaa wajjin Ustaz, qaba akka mana Ustaz, hojjaa dhaggeeffadhaa. Ustaz, jedha rakkoon qabu. Haasaa jirra, mariirra hin jirru. Haasaa qofa. waraqaa yoo fidde si hojjaa saa Ishii nu dhaggeeffadhu haasaa afaan irra jirra, marii hin qabanne maanaa tan. Okay. Tokko kana Bumaazii waraqaa tanaan na gaafachuu miti nama karaa deeme tokko gaafachuu mirga hin qabu. Nama boosaa kennu hin jiru jechuudha. Lammaffaa an akka wangeela kana lallabu dhugaa dubbadhuu fi sirraas mirgan fudhadhu sin gaafadhus eeyyama isaa Yesuustu naaf kenne. Akkan deemee warra dukkana keessa jiran gara ifaatti fidu akka waa isaa dhugaa ba'uuf deemaa isaanitti lallabaa isaan barsiisaa naan jedhe. Maatis boqonnaa 28 lakkoofsa 19 hanga 20 dubbisi. Tokko achirraa gaargadhe ani. Lammaffaa immoo aniyyuu si wajjin nan haasaa jedhee Abumaas amaleessitti ture. Maaliif jennaan ijoollee keessantu Abumaas leenca keenyaa jedha. Waggaa lamaa ol asirra turre walijjin si'ii guyyaa tokko namaa wajjin koostii marii qabeessa seera qabeessa seenee mari'atu argees hin beeku dhagees hin beeku. Ijoolleetu leenca siin jennaananii faraanii fi walitti si dabale. Sababee tammammaatti mariinaa wajjin sodaattu sababii lama jira Abumaas tokko. Ati of dandeessee ragaa baastee agarsiisuu dandeessu kitaaba keessan irraa. Lama. Ibsa jechuun gurbaa kana waan gaafadhe waan jedhu wajjin si wajjin haasawu goobas. Please. Abumaas na eegalta. Lallaba keetii waan hin jedhu ibsaa gaafadhu kanarratti gurbaan. Waajii ustaadni yeroo takka naa obsaa ani asirratti dubbachuu hin danda'u. Garuu immoo dirqameeti. Waajiin akka jee ustaaza waraqaa isin gaafattan. Hin qabu jedheemi. Hin qabu jedhe nan gaafatina hin qabu jedheem ni qabdaa jedhu. Gaafachuu dhabuu koos miti kan na gaafatu na gaafachuu mirgan qabdu. Na gaafachuu mirgan qabdu hoo ayyuu eenyuudhaati? Abumaaz bro ani Abumaaz. Don't care who you are. Annin qaba yoon qaba anne barsiisaa maa taate guba. I don't give a shit about you. Ati na gaafachuu mirga hin Then if you don't qabdu. give a shit hin qabdu waan takka Marii barsiisaa maqeessaa sodaatee fuute. jedhiitti mallattees si darbi malee na Wallahi gaafachuu siiti fi hidda dhaloota keetiitu Bo, sodaadhu. Abumaaz. Hidda dhaloota keeti. Waraqaa yoo qabaattee borsoo Meeti dhiira naajji marii qabadha. Meeti dhiira marii ni qabadha. qabdaa jedhin waraqaa barsiisummaa ni Dhiira marii qabdaa jedhin. qabadha tamma dhiira naajjin. Ni qabdaa si hojii annin qaba nama hin qabne hojii hawaa takka feemasa hin taane waraqata simiti kan na gaafatu. tiktookis ni bitattee takka jedhi feemasa ta'uuf tiktookii mucaa harka Abumaaz qaamaa irraa bitattee takka jedhi. inniyyuu nama qabu godha. Ati umurii kee guutuu fal barsiin Ni kadhanne. qabdaa jedhi waraqaa ibsa Umurii yoon kee qabaa guutuu faloon hojjennaas kadhanne Abumaaz. Umurii kee guutuu faloon kadhanne. Umurii kee guutuu akkasii sirra kadhachuun feemasa irra ture. gaafa naan qixxaatteeti. Abeenya Ana jala kaa. teessee barachuu turte Ani gaafas. dureessaa bari. Ani dureessaa bari. Maal dureessa miskiin asirra harka ati siin beekaal biyya bakka warraa Anuusi nyaatu beeka. dalagattu. Baalata Dalagaan qabdu. Afrikaa keessaa mana funcaanii miicuuti. Hospitaala keessa. Dalagaan qabdu takka jedhi. Hospitaala keessa lafa miicuu Abumaaz irraa nyaatan biyyattan ni oolfalta. Hospitaala keessa lafa miicuu. Nagarsiisa sana waraqaa Mana yaalaa keessa lafa miicuu. Ibsaan dandeessu. Wallahi dandeessu. Koi takka. Kunoo kanuma. Takka jaal ibsa yoo nageessanii yaa nagaama obsaaf sagaleen ko. Ibsaaniin bar waraqaa gaafa jedhanii. Ilaa wanti isaan jedhanii waan salphaa ture jaal ibsa osoo ibsaan amma waan biraa dhiiftee Abumaazii gadi deebi'anii maaliif jennaan Yesuus Kiristoos iyyuu gad of deebisee jechuudha waan ta'eef gad of deebisanii. Mee waraana geeffanna. Isaafsi yaamat waajiin akka jedhe waraqata bakkiin irraa argadhe boqonnaa hangasii jedheeti waraqata achirraa hin argadhe boqonnaa hangastu naa hayyame akkaan deemee uummata kiyya qaraasisu uummata kiyya barsiisu bakka sanirraa hin ragaa fudhadhee je si galee ragaa saniin itti fudhadhee je waraqata qabaa hin qabu osoo hin jiin achirraa hin ragaa fudhadhee je. Ibsaa sii galutti hin jiru. Nabi Muhammad Quraanni deema waa barsiisaa jechuunii fi waan irraa barate waraqaa ni qabdaa jechuudha. Macaafiqaa dani qabdaa yoo siin jedhan ati ni hin qaban qabu maa bara. Yaa sanan deebisaa filamma jaribsa Yesuus Kiristoos tuyyi akkan deemee labsu akkan dhaloota barsiisu waraqaa ragaa naaf kennee jedhe miti nuti musliimonni islaamummaa keessatti balliquu anni walaw aayaa jedha keeyyata tokko yoo narraa dhageessa yoo beektanii uummataan gahaa jedha so namni musliimaa keeyyata tokko beeku as jira waan ta'eef gastii kana jira waan ta'eef keeyyata tokko musliimni beeka waan ta'eef
takka xumureera. Ani Keeyyaa tokko akka musliimiin ani beekas. amma akka barataa keessanii tokko gaafii takka isin gaafadha akka barataa keessanitti. Ishee kan xumuruu fi barjaaribsa. Xumuruu ishee kan xumuruu. Siyaasa kubbaa waan ta'eef. Osuma xumurreen gaafii takka isin gaafadha akka barataa keessanittan kanama wallaalaa tokkotti. Okay. Waajiin fedhu wallaalaa haa ta'u fedhus beekaa haa ta'u murtee isaan osoo beekumsa qaban hin jenne warri kiristaanotaa kun hundi isaaniitu akka karaa jallinaa irra jiran isinuu numa beektan. Isaan kana qaceelchuuf kan isin daawaa gootan akkana fakkaattetti isaan kana qaceelchuuf nama barate hin qaceelchan nama barate wajjin wanni gaafii deebii munaazaraa godhanis hin jiru. Isaan kun waan hin beekneefuu isin isaan kana amansiisuudha kaayyoon keessa waan taateef barnoota isaanirraa gaafachuun maaliif isin barbaachise akka kiyyetti wallaalummaa kiyyetti. Alright. Nan deebisa rakkoon qabu. Tokkoffaa irratti ilaa jaaribsa. Ani nama kanaa wajjiniin waggaa har'aa marii godheen ture. Mata duree shamarri islaamummaa keessatti immoo kiristiyaa